Dubbiin akkuma beektanii fi akkuma waliin beeknu hedduu tokko jabaatee jira jechuudha. Dubbiin Saayidootii fi dubbiin Sumayyaa akkuma itti fufetti jira jechuudha. Duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuunee jirtu bakka jirta itti nageenya rabbi sifaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattan isiniin jechuun barbaada. Egaanii duraan dursa nagaa akkasumas immoo du'aa godhaa fi akka nagaan bu'uu fi du'aa godhaa fi rabbiin kadhadhaa fi akkasumas warroonni amantii biraa waaqayyoo keessan kadhadhaa fi akka araarri gidduu isaaniitti bu'u akka ijoolleen see olii gadi hin facaane akka isheen illee olii gadi hin deemne jechuudha. Akkasumas immoo warroonni amantii kiristaanaa musliimaas du'aa godhaa fi wallaahi yeroo itti sagaddanii raawwattanii du'aa godhaa fi du'aa namarraa qeebalamu hin beekamu waan ta'eef namni biyya adda addaa jiru kun du'aa walii godhe fudhata qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan du'aa godhaa fi isiniin jedha. Akkuma argitan egaa deemaa jirti nan deema jedheetanii akkan itti deemuu dhabee jettee waa hunda isaayyuu argisiistee jirti. Baararra deemtee karaa baaraas immoo deebitee dhufti jechuudha. Naami jechuu didee sababii ijoolleetiif jette ani gonkumaayyuu Saayidootti deebi'uu hin danda'u akkasumas immoo sanaatti deebi'uu hin danda'u jettee hoteela qabattee jirti hamma ammaatti jechuudha. Ijoollee ishee wajjin garuu alhamdulillah rabbil aalamiin ijoollee ishee walumaan jirti. Ijoollee ishee hin facamne garuu hedduu garaa nama nyaata hedduu qalbii nama cabsiti jechuudha. Hundaafuu nuti waan goonuu fi waan dubbannu tokkollee hin qabnu jechuudha. Maal gochuufii qabna du'aa gochuufidha jechuudha. Akka rabbi walitti isaan deebisu kana malee humna qabaannee dandeettis qabaannee waa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Saayidoo inni dandeetti qabu inni beekumsa qabu inni beekamtii qabu jechuudha hin dadhabe deeffachuu jechuudha. Kanaaf immoo kan isaan gidduutti nagaa buusuu danda'u kan deebisuu fi danda'u rabbi tokkicha qofaa jechuudha. Kanaaf inshaalla du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo ayyuun amma ammaattiyyuu kadhachaa jirti jechuudha. Ayyuun gabbaate guyyaa har'aas viidiyoo gadhiistee turte adaraa Sumayyaa ijoollee keetiif jecha deebi'ii ijoollee keetiif jecha kottuu galii jetteeni asumarraan bakka anatu maraate moo situ maraate jetteeni Sumayyaadhaani ani maraanni Sumayyaatu maraate jechaa jirti. Ayyuu akkas jechuun keessarraa sin eegamu wanta akkasiis hin danda'amu jechuudha. Atis sammuu qabda Sumayyaanis sammuu qabdi jechuudha. Isin lammaniyyuu sammuu hin dhabne jechuudha. Isin gidduutti iyyuu keessattuu isin lammanuu sammuu qabdu jechuudha. Amma kan sammuu dhowwattanii kan joonjessitanii kan maraachitanii Saayidota achi abbee dubbachuu dide malee isadhaa jechuudha. Kan isin sammuu dhowwattanii hojii isaarraa kuttanii hojii isaan beektu hojii isaa hojii yuutuubiiti hin beektu otuma beektanii dalganaa seenaa isarraayyuu hin kuttanii amma kan fayyaa dhabe kan maraate sii fi Sumayyaa miti. Sumayyaanis jireenya mataa kootiin jiraadha jetteetu deemaa jirti. Atis jireenya mataa keetiin jiraachaa jirtaa jechuudha. Amma kan gidduuttis lamman gidduutti gubate Saayidoodha. Dhugaa rabbi Saayidoodha kan miidhame jechuudha. Kun argite ati ofin ajjeesaa barakinaa dhugeen qaawuf godhaa ani jiraachuun barbaadu isa malee yoon isan qabaatiin fayyaan qabanii yoona dhukkubee akkasumatti zimbiloona dhukkubee yoon isa argadhe nan fayyaa jetteetu barakinaa dhuddee jechuudha. Lubbuu kee oolchuuf jedheetu ijoollee isaarra adda faca'ee jechuudha. Kanaafuu kan sammuu dhabe sis miti Sumayyaas miti Saayidoodha. Kan sammuu dhawwe immoo isin lammaan gidduu jiraa jechuudha. Sumayyaan illee badii qabdi atillee badii qabdaa jechuudha. Otuu jaarsa namaa ta'uu beektu otuu inni ilmaan qabuu beektu otuu inni waa hunda beektu xirqib du'e bada malee jettee jechuudha. Subhaanallah wallaahi waan jennu hin qabnu. Ajaa'iba rakkoo bara sammuu kana kan na kufalchiisu koomentii yuutuubii ayyuu jalaati. Du'i akkatti ayyuutu ofin ajjeesaa. Ani otuu na fajjeeseera ta'e maana deebiftanii ani silaa sokkeera otuu na sokkisiiftaniitu ta'e otuun barakinaa koo akkan dhugeen du'eera ta'e Sumayyaan hin deemtu. Sumayyaan abbaa manaa ishee dhiistee hin deemtu. Otuman du'eera ta'e jennaan tokko koomentii jalatti maal jetti of ajjeesi daqeetteen. Silumayyuu laayikii meeqa abbaan naqe of ajjeesi jedhe suni laayikii yeroo ittiin argeeyyuu gara laayikii 35 ga'ee jira jechuudha. Amma yoona amma inni ga'u hin beeku ani viidiyoo ishee daawwachuu dhaqeettani koomentii jala gabboo'ee ilaalee si ajjeesu haqi of ajjeesettani koomentii barreessite maanni ijoo maraattanii lakkiin isaa koomentii achi jalatti koomentii walii barreessanii ijoolleen argeetani kolfeenni isa dhugaa rabbii isanuma dadhabnee warra koomentii barreessu kana dhugaa rabbii maal taatanii
Hajiraattu dhiisaa ofii sammuun see hidhamaadha. Ayyuun ammoo ofittuu bar sammuun qabduudha. Sammuu dhabdeerti dhugaa rabbii anaa nyaatu nan kolfaa man dhugaa nama beeku waan nama mudatu wayii tasan harkaa baateen kolfa malee ana Sumayyaadhaan gaddee dhugaa rabbii garuu ayyuunis gubattuudha garaan ishee gubataa jira Sumayyaan gubattuudha egaa kan gidduutti rakkate Saayidoodha dhugaa rabbii kunoof Saayidoon fayyaa dhabee jira kunoo Sumayyaan nyaatti ijoollee isheen jiraachifatti ayyuunis kunoo nyaatti nuti gittiin goote kan amma nyaanne hin dhunne kan ol deebi'ee siree irratti deebi'ee hafe isa. Ay Saayidoo namni garaa namaa laafu namni namaaf jedhee jiraatu ilaa dhummisaa kana fakkaataa jechuudha dhummisaa akkasitti badaa jechuudha argitanii gaarummaa namaa ooluun waan gaarii namaaf hojjechuun jechuun kunoolaa kana ta'a dhummisaa garuu achumarraa argatan jedhe achumarraa argata kan addunyaa kanarraa kan duuniyaa kanarraa wanta akka faayidaa hin qabu achumarraa sii tola Saayidoo koo abshirati jabaadhu dhugaa rabbii wanta akka yoo miti hin fa'iita rabbi si haa fayyisu garuu utuu sharrii namatti yaada ta'e utuu ayyuun abadduu maal baasetti godha ijoollee konaa wayyaadhee ayyuun duutee inni ijoollee isaatti deebi'eera ta'e jireenyi isaa nama tola nama sharrii hojjetu addunyaa kanarraan tolaafi dhuguma alaamma meelaala nama waan badaa namatti hojjetu nama namatti moru nama namatti naafu nama maal jedhu inuma tolaafi addunyaa kanarraa dhugaa rabbii nama haqqi namaa nyaatu jedhe inuma tolaafi inni galgala isaan beeku. Inni saboriin beeku si har'a malee jechuudha si har'a nyaatee dhugu malee saboriin beeku kanaafuu jennaani Saayidoo koo homaa miti hin fayyita rabbi si haa fayyisu Sumayyaas immoo rabbiin qalbii ishee itti haa deebisu nama gaarii siif yaadu haa godhu rabbiin fuudhuun durumaa jira garuu hedduu tokko waan aartee fuute baate malee numa jaallatti dhugaa amma jaarsolimatu itti deebisuu didee qabeetta jaarsolima kanatu jaarsolima gaashaa fadhi beemata jaarsoliin naqanii numa deebite jechuudha yaa rabbii kii ammas natti dhufanii sagaleen koo addaan cite loo la hamguwe adamooya subbeti awwal maadri walla natti dhufte ijoollee keenya akkanatti taasisan gasalti ما في كبير بس قوي هذه حبتيها منها حبيتي منها هذه غسلتي بس كبيرة ما في كبير شوفي ما جون نقول لي ما كنت تدبت وننتبه الناس هل سويتي منها ها حق اليوم ولا لا ما في حق اليوم هذا قديم ما في كبير بس طويل يجي قوي إيه عشان لحم قوي تخلي اللحم ينقرب هنا إيه طيب جيبي الصينية جيبيها صينية كبيرة طيب يا سلام عشان تريجي الحين ما اشوف في صلاة طيب عشان يجي داخل جولي أكت تعمل وديها وشغال أي هكذا تدوب بدون نبي